ከአፍሪካ እና ሌሎች ሀገራት ፍርርም ጋር ተያይዞ ለሀገር ፋይዳ የሌላቸው አንቀጾች ስላሉ የቤኒሻንጉል ወንድሜ ያነሱት ሐሳብ ብዙ ሲወራ ሰማለሁ። ለኢትዮጵያ የማይፈይድ አንቀጽ ካለው ኢትዮጵያ ላይ አይፈጸምም ማለት ነው ባጭሩ። Gaaffii murteessaa fi barbaachisaa abbootiin amantaa Ortodoksii fi Pirootestaantii carraa argataniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaafachuu sodaatan yookaan irraanfatanii bira darban abbootiin amantaa Musliimaa gaafatan. Gaafichi baay'oolii kan waccisiisee fi mootummaan Itoophiyaa gamtaa Awurooppaa wajjin waliigaltee daldalaa yeroo mallatteessuu sanadicha keessatti sodoomummaan hammatameera kan jedhu ta'uu isaatiin mootummaan keenya sodoomummaa heeyyameera moo hin eeyyamne waliigaltichi adda citeera moo hin cinne kan jedhu ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis ifaan ifatti deebii quubsaa laataniiru. Maal jedhan kan jedhu isin biraan geenya. Tigraayitti wanti haaraan dhagaameera. Mala namtolcheetiin daa'imman godhachuun jalqabamee jira. Namoota sanyii kormaa fi hanqaaquu namaaf arjoomaniif maallaqni qarshii Itoophiyaa 10,000 hanga 30,000 kennamaafii jira. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu. Hin dagatina share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Gaaffii murteessaa fi barbaachisaa abbootiin amantaa Ortodoksii fi Pirootestaantii carraa argataniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tun gaafatiin bira darban abbootiin amantaa Musliimaa gaafatan. Gaaffichi baay'oolii kan waccisiisee mootummaan Itoophiyaa gamtaa Awurooppaa wajjin waliigaltee daldalaa yeroo mallatteessuu sanadicha sodoomummaa of keessaa kan qabu ta'uu isaatiin mootummaan keenya sodoomummaa heeyyameera moo hin eeyyamne waliigaltichi adda citeera moo hin cinne kan jedhu ture. Ministeerri muummee Itoophiyaas ifaan ifatti deebii quubsaa laataniiru. Jalqaba waliigaltichi maalidha kan jedhu qophii kanaan dura hojjannee isin biraan geenye. Murtoo ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo kennan deebifnee isin biraan geenya. Akka Evangelical Council Miidiyaan gabaasetti gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaan waliigaltee ikoonoomii yeroo mallatteessanitti mirga gaa'ela saala wal fakkaataas eeguuf akka waliigalan dhagaamee jira. Waliigaltee kanarratti biyyi Afrikaa Namiibiyaa jedhamtu baay'ina uummataa miliyoona 2.6 ol qabdu garuu mormuu ishee fi deeggarsa isaanis diduun ishee dhagaamee jira. Kanaan dura biyyoonni akka Yugaandaa fi Gaanaa deeggarsichas waliigaltichas fudhaa badaa jechuudhaan gocha ciggaasaa isaanitti aggaamame kana mormuun isaanii ni yaadatama. Dhimmi kun ifatti kan mormamuu qabuu fi Itoophiyaan waliigaltee kana keessaa ba'uu akka qabdus Dr. Siyyum gaafatanii jiru. Dhimmi kun paarlaamaa Itoophiyaatti dhiyaachuuf jira. Amma qaamonni abboota amantaa ta'anis bakka bu'anii achi keessa jiran waliigaltee Itoophiyaan goote kana diiguu akka qaban akeekkachiisus qabu jedhanii jiru Dr. Siyyum. ተቃውመዋል። ይሄው ሌላ Republic of Namibia. Consideration of the signing of the new partnership agreement NPA between the European Union and the Organization of
the African, Caribbean and Pacific States, OACPS, ተቃውሞ ይሄው በዝርዝር ለፓርላማ የቀረበ ለናሚቢያ ፓርላማ እና አንዱ ያስቀመጡት በጣም ደስ ያለኝ ነገር ያሁን ችግሩን ነቅሰው አውጥተው በቦልድ የተጻፈው ነገር ሁሉ እሱን ነው የሚያሳየው። ያው ምን ይላል? The treaty does not have a glossary of terms, የቃላት መፍቻ የለውም, or a definition section. ይሄ ሌለው ነገር ውስጥ አልገባም ማለች። ናሚቢያ ትንሽ ስቴት 2.6 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ነው። እንዲህ አይነት ትልቅ ማስተዋል ከዛ ተገኝቷል። እኛ ጋር ከዚህም የበለጠ አቅም አለን ነው የኔ ያለው አደጋ። እዚህ ውስጥ ያለውን አደጋ በጣም ተመልከ። The new partnership agreement ማለትም ይሄ refers to over 80 regional and international treaties, strategies, initiatives and programs that may not be legally binding agreements or processes, and our country may not necessarily be a part to. እኛ የማይመለከተን ከ80 በላይ አካባቢያዊ አህጉራዊ ዓለም አቀፋዊ ስምምነቶች ተጠቅሰዋል። እዛ ውስጥ እንድንገባ እየተገደድን ነው። ማናቃቸው ውስጥ የማይመለከተን። ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ አንፈርም ብለዋል። ሌላም ብዙ መጨመር ይቻላል እና ስለዚህ ይሄ ሁሉ ትኩረት ተሰጥቶት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያለ የንግድ ጉዳዮች ቋሚ እነዚህ ሁሉ በቀጥታ ይመለከታቸዋል። ታሪካዊ ስተትን በታሪካዊ ህክምና መስጠት አለባቸው። wanta nama dhibummoo haala walii galtee kanaan deeggarsi maallaqaa kun kan raawwatamuu fi kan dhugoomfamu mirga sodoomotaa erga mallatteessanii fi seera qabeessa taasisanii booda ta'uu ilaalamee kan kennamu akka ta'es ibsamee jira. Marre Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed deebii abboota amantaa Musliimaaf kennaniin akkas jedhan. Waliigalteen daldala Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa waliin mallatteessan ilaalchisee keewwanni aadaa fi duudhaa safuu uummata Itoophiyaa cabsuu fi faallaa ta'e yoo jiraate hojiirra hin oolus jedhan. Ijaa kana ta'eef waa'ee kanaatiif baay'uma hin dhiphatina. Paarlaamaan biyya keenyaas waan amantaa fi duudhaa keenyatti faallaa ta'uu keewwaticha keessatti argamnaan hin mirkaneessu jechuudhaan ifaan ifatti dubbatanii jiru. አፍሪካ እና ሌሎች ሀገራት ፍርርም ጋር ተያይዞ ለሀገር ፋይዳ የሌላቸው አንቀጾች ስላሉ የቤኒሻንጉል ወንድሜ ያነሱት ሐሳብ ብዙ ሲወራ ሰማለሁ። ለኢትዮጵያ የማይፈይድ አንቀጽ ካለው ኢትዮጵያ ላይ አይፈጸምም ማለት ነው ባጭሩ። ብዙ መሰቃየት አያስፈልግም። አንደኛ ኢትዮጵያ ሌላ ሀገር የምትፈራረማቸው ማንኛውም ስምምነቶች ህግ የሚሆኑት ወደ ፓርላማ ሄደው ራቲፋይ ሲደረጉ ብቻ ነው። የኢትዮጵያን ኖርም የኢትዮጵያን ቫልዩ የኢትዮጵያን ሴት የሚሸራርፍ ነገር የሚያደርግ መንግስት ያለ አይመስለኝምና ብዙ መሰቃየት አያስፈልግም። በሱ ብዙ አትጨነቁ ማለት ነው። Gara odeessa keenya lammataatti yeroo darbinu Tigraay wanti haaraan dhagaameera. Tigraay odeessaa dhagaameen mala namtolcheetiin daa'imman godhachuun jalqabamee jira. Namoota sanyii kormaa fi hanqaaquu nama farjoomaniif maallaqni qarshii 10,000 hanga 30,000 kennamaafii jira jedhameera. Helen Tasfaayee maqaan ishee kan jijjiiramee fi abbaan warraa ishee gaa'ela erga dhaabbatanii waggaa 2 ta'eera jedha BBC'n qorannoo godheen. Garuu mucaa godhachuu fedha qabaatanii argachuu hin dandeenye. Maatii ishee bira gaafa deeman isimmaaf mucaa hin godhattan kan jedhu gaaffii yeroo hundaa isaan yaaddessuudha. Isaan mucaa godhachuu jibbanii osoo hin taane godhachuu sababa hin dandeenyeefidha. Dhala argachuun baay'ee murteessaadha. Mana ijaaree waa mara guuttadhee dhala hin qabu yoon ta'e maal naa godha jetti. Furmaata barbaachaaf ogeeyyii fayyaa hedduu biras deemuu BBC'tti himtee jirti. Amma garuu waan abdiitti horee argachuu dubbatti.
Namoonni sanyii dhalaa arjoomaniif yoo jiraatan ulfaa'uu akka dandeessu ogeeyyii fayyaarraa dhageessetti. Tajaajilli wallaansaa kun kan kennamu magaalaa Maqaleetti kan argamu giddugala wallaansaa daa'immanii fi dubartootaa akkasuma maseenummaa Adoo jedhamuttidha. Laguun ja'a waan irraa dhaabbateef namni sanyii dhalaa arjoomuuf yoo jiraate mucaa godhattee haammachuu akka dandeessu ogeeyyii fayyaa erga itti himanii yeroo dhiyoos Heelen dubartoonni sanyii dhalaa akka arjoomaniif gaafataa jirti. Giddugalli fayyaa maseenummaa wallaanu kun namoota arjoomuu barbaadan irraa sanyii dhalaa fi sanyii kormaa sassaabuu akka danda'uuf mootummaa naannoo Tigraay irraa heeyyama argateera. Erga heeyyama argatee as giddugalli wallaansaa kun namoota arjooman irraa sanyii kormaa fi dhalaa walitti fiduuf bifa milkaa'een ulfaa argamsiisuu isaa abbaa qabeenyaa giddugalaa Adoo kan ta'an Dr. Saamsoon Mulugeetaa BBC'tti himaniiru. Kanarraa kan ka'e dubartiin ulfa taatee fi abbaan warraashee dhalachuu mucaa eeggataa akka jiran himu ittaanaa daayireektara to'annoo nyaataa fi qorichaa naannoo Tigraay kan ta'an obbo Yuusuf Ibrahim. Giddugala Adootti namoonni biroo bifa kanaan wallaansa maseenummaa argatan mucaa godhachuudhaaf eeggataa akka jiran BBC'tti Dr. Saamsoon jechuudha. Kanumaaf jecha dhiironni sanyii kormaa dubartoonni immoo sanyii dhalaa akka arjoomaniif waamicha dhiyeessan abbaan qabeenyaa giddugalichaa. Wallaansa sanyii dhiiraa yookaan killee dubartii arjoomameen dhala namaa hammachiisuu abbaa qabeenyaa giddugala wallaansaa Adoo kan ta'an Dr. Saamsoon speeshaalistii ulfaa fi gadameessaati. Akka isaan jiranitti dubartoonni sanyii dhalaa yookaan hanqaaquu ergisaatiin dhala godhatan kanneen gadameessi isaanii mucaa qabachuu danda'u garuu immoo sanyii dhala hin qabneedha jedhu. Dubartoonni haala akkanaa keessa jiran sanyii dhalaa yookaan hanqaaquu isaaniif arjoomamu sanaa fi sanyii kormaa abbaa manaa isaanii akka wal argatu gochuun ulfi gadameessa keessatti akka uumamu godhama. Kanneen sanyii kormaa arjoomameen ulfaa'an ammoo abbaan manaa isaanii sanyii dhangala'aa qabaatus sanyii kormaa ulfeessuu danda'u kan hin qabne akka ta'e kaasu Dr. Saamsoon. Akka ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa agarsiisutti hanga bira darbeetti daa'imman miiliyoona 5 ulfa bifa teeknooloojiin taasifamuun kan dhalatan ta'uun ibsameera. Lammiilee Itoophiyaa dhala dhabanii rakkatan wallaansa kana barbaacha yeroo hedduu gara biyya Hindiifaa imaluun baasii hanga doolaara 15,000 hanga 20,000 baasii akka godhan kan himan Dr. Saamsoon sanyii dhalaa yookaan kormaa biyya Hindiitti arjoomamuun ulfaa'uun lammiilee Itoophiyaaf rakkoo biraa uumas jedhaniiru. Namoonni Itoophiyaadhaa wallaansa ulfaa'uu Hindi deeman ulfi isaan fidanii dhufan kan biyya Hindiiti. Ijoolleen dhalatan rifeensi isaanii ni jijjiirama, bifti isaanis ni jijjiirama, hawaasa irraas dhiibbaan irra gahaa jedhaniiru. Ilmoo godhachuu isaaniitti gammadanis sanyii kormaa yookaan sanyii dhalaan Hindi irraa kan arjoomame ta'uunsaa mataansaa dhiibbaa qabaa jedhu Dr. Saamsoon. Wallaansa sanyii kormaa yookaan sanyii dhalaa arjoomameen namoonni akka ulfaa'an gochuu kanatti seenuuf kan isaan kakaases rakkoo namoonni kun argan akka ta'e himu ogeessi fayyaa kun. Giddugalli wallaansa daa'immanii dubartootaa fi maseenummaa Adoo magaalaa Maqaleetti argamu kun wallaansa kanaaf qophii kana eegalee waraanni kaaba Itoophiyaa osoo hin eegalin dura yoo ta'u sababa waraanaan hojichi dhaabbatee akka ture ibsu. Erga naannichatti nagaan bu'ees garuu wallaansi kun hojiitti deebi'eera. Yeroo ammaa giddugalli kun eegaa kan jiru dhiironni sanyii kormaa akka arjoomanii fi dubartoonni ammoo sanyii dhalaa akka arjoomaniifidha. Akka Dr. Saamsoon jedhanitti namni hunduu sanyii kormaa yookaan dhalaa arjoomuu hin danda'u. Dhiirri yookaan dubartiin tokko sanyii kormaa yookaan sanyii dhalaa arjoomuuf fedhii qabaachuun alatti ulaagaawwan isaan guutuu qabanis ni jira. Sanyiin kormaa dhiirri tokko arjoomuu miiliilitira 1.5 ol kan ta'e akka ta'uu qabuu fi gama biraan ammoo sanyii kormaa tokko miiliilitira 1 keessaa sanyii kormaa miiliyoonni 15 ol jiraachuu qabus jedhameera. Dabalataan ammoo namoota arjooman sanaaf qorannoowwan akka HIV/AIDS vaayirasii turuu fi dhibeewwan daddarboo biroos qorannoon godhamee fi bilisa ta'uu qabus jedhaniiru.
Dubartoonni sanyii dhalaa yookaan hanqaaquu arjooman ammoo umurii ganna 20-30 gidduu kan jiran yommuu ta'uu qaban Dr. Saamsoon itti dabaluudhaan gama biraatiin ammoo dubartoonni dahan hanqaaquun isaanii kan qoratamee darbes ta'uu akka qabu ibsameera. Sababni isaa dahaniiru waan ta'eef hanqaaquun isaanii noormaalii ta'uu mirkaneessa. Umuriin akka xiqqaa ta'uu kan filatamuuf ammoo qulqullina hanqaaquuf jedhanii tura. Hanqaaquu qulqullina qabu yoo ta'e carraan ulfaa uumamuusaa 80-85tis jedhu. Arjoomtonni ulaagaa kanneen guutan dhaabbata isaanii wajjin waliigaltee waliif mallatteessuu akka qaban himu. Dubartoonni sanyii dhalaa arjooman ammoo akka kan dhiiraa yeroo gabaabaatti kan kennan osoo hin kennin dura hanqaaquun akka guddatu kan taasisu lilmoo waraannatu kan jedhan Dr. Saamsoon marfee kana naannoo guyyaa 10tiif fudhatus jedhameera. Hanqaaquun guddateera jennee gaafa amanne hanqaaquu kan fuunu altiraasaawundii gadameessa seenuunidhas jechuun BBC'tti himaniiru. Dubartoonni adeemsi isaan ittiin hanqaaquu arjooman akka kan dhiiraa salphaa waan hin taaneef akkasumas guyyootaaf giddu galichatti waan deddeebi'aniif hanga qarshii 30,000 ni kennamaafis jedhaniiru. Namoonni dhala godhachuuf wallaansaaf dhufan gara wallaansichaatti osoo hin seenin dura bifa biraan daa'ima godhachuu akka hin dandeenye ta'uu mirkanaa'uu qabas jedhanii jiru. Adeemsa kana raawwachuuf baasii qarshii 350,000 hanga 500,000 baasisuu akka danda'u fi maallaqni kun baasii biyya biraatti ba'u caalaa baay'ee gadi bu'aa akka ta'es ni himu dooktarri kun. Dambii bulchiinsa to'annoo nyaataa qorichaa fi kunuunsa fayyaa bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ragga'e keewwata 57 jalatti sanyii kormaa fi dhalaa arjoomuu irratti dhorkaan kan hin godhamne ta'uu eeruudhaan naannoo Tigraayitti wallaansa kana jalqabamuun beeksifamee jira. Keewwanni xalayaa biiroon to'annoo nyaataa fi qorichaa naannoo Tigraay barreesse irratti keeyyanni eeramee waa'ee wallaansa sirnaa wal hormaataa namtolcheeti. Keeyyanni kun dhaabbilee eeyyama argatan wallaansa kana kennuu akka danda'an ni eera. Garuu immoo keeyyanni kun gadameessa kireeffachuu fi nama teeknooloojii kilooningiitiin uumuun dhorkaa akka ta'e ifa godheera. Haa ta'u garuu dambicha irratti mala namtolcheetiin daa'ima godhachuun sanyii kormaa yookaan dhalaa nama biraa irraa arjoomuudhaan argamuu akka of keessatti hin qabanne BBC'tti himanii jiru ministeerri fayyaa biyyatti. ሙስሊሙም ሌላውም እምነት የሚከተል ሰው የኢትዮጵያ ኩራት ስለሆነ እንዴት እንጠቀምበት? ለምሳሌ ኢየሩሳሌም ላይ ኦርቶዶክስ ገዳማት የቸርች የተወሰነ ፓርት አላት። ቫቲካን ላይ ካቶሊኮች የኢትዮጵያ ቸርች የኢትዮጵያ ኮሌጅ አላቸው። በሳውዲም እንደምታውቁት አባ ጅፋር ያሰሯቸው አንድ አይደሉም፣ ከአንድ በላይ ቦታዎች አሉ። በሁሉም ነገር ቢመጣ ኢትዮጵያ ሊያኮራ የሚችል ታሪክ ያላት ሀገር ናት። እነዚያን ታሪኮች መዞ ማውጣትና መጠቀም ለሙስሊም ብቻ ሳይሆን ለሁላችን። ለምሳሌ ዩኤኢ አሁን ብዙ ክርስቲያን ያለው ሰራተኛ እስላም ብቻ አይደለም የሚሄደው፣ ክርስቲያን ሆኖ የሚሄድ ሰው አለ። ከነጃሽ ሀገር ነው የመጣሁት ብላ መናገር ብታቂያቺ ክርስቲያን ልጅ ለስራ ሄደች ክብር ያለው ንጉስ ስለሆነ እሷም ትከበር ነበር፣ ግን አታውቀውም። በእምነት ነው የምናየው እንጂ ጥቅሙን አናይም። ይሄን እያስተማርን መቀየር ያስፈልጋል። ይጠቅመናል፣ እየጠቀመን ነው። ቅድም አህመድ የሚያነሳቸው አንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማትም የተጎዳንባቸው ናቸው። ምንም ምክንያት የሌለው ብንገባ እንደ ሀገር የምንጠቀምበት የተጎዳንባቸው ናቸው። ንግግር እያደረገን ስለሆነ መልስ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ የአረብ ሊግ አባል ኢትዮጵያ ባትሆን ቢያንስ ታዛቢ ብትሆን ታዛቢ ሆና በእነሱ ስብሰባ ብትቀመጥ ዝም ብሎ ተነስቶ ኢትዮጵያ 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 አይባልም። ካለን በየለንበት ሰው እንደፈለገ ስለኛ ተናግሮ የፈለገውን እንዲያወጣ የፈቀድነው የታዛቢነት ወንበር እንኳን ስላላገኘን
ይሄን የኢትዮጵያ ሙስሊም እና መንግስት በትብብር መስራት አለባቸው። ጥቅም አለው፣ ለሁሉ ይጠቅማል። ለክርስቲያን፣ ለእስላም፣ ለሁሉ ስለሚጠቅም ቢሰራባቸው ይጠቅማሉ ብዬ አስባለሁ። ከህገወጥ ቤት ማፍረስ ጋር ከዚያም ተያይዞ መስጂድ ማፍረስ ጋር የተነሳ ጉዳይ ይዣቸዋለሁ። ቦታዎቹን ከሚመለከታቸው ጋር እነጋገርበታለሁ። መስጂድ በሚመለከት የተነሳውን ጉዳይ እዚሁ ዝም ብዬ እንዳልናገር። ህገወጥ ቤቶች፣ ህገወጥ ግንባታዎች፣ አንዳንዴ ደግሞ ህጋዊ ሆነው አሁን ላለው ዘመን የማይመጥኑ ስራዎች በሚመለከት ግን ያለን አመለካከት ላይ ትንሽ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ሰው ኢትዮጵያዊ ሁሉ በማድነቅ ክርስቲያን እስላም የለም፣ ሁላችንም 99% በጋራ እናደንቃለን። ከዛ ውስጥ ጥቂት ፐርሰንት ይመኛል። መቼ ይሆን እኛስ እንደ ሰው ሻል ያለ ከተማ ሻል ያለ ቦታ የሚኖረን ብሎ ይመኛል። በማድነቅ ብዙ ነን፣ በንያ ቢያንስም አሁንም ብዙ ነን። ያን ነገር ለመስራት ሙከራ ሲደረግ ግን 1% ከሞከረ 99%ቱ እንቅፋት ይሆናል እንዳይሰራ። እስከ መቼ ነው እኛ የሰው እያደነቅን የምንኖረው? ለምን አንሞክርም ትንሽ ነገር? አሁን ሰሞኑን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ብዙ ቦታ እያፈረስን ነው። አይታችሁ ከሆነ የምናፈርሳቸው ቤቶች አንዳንዱ የግለሰብ አጥር፣ አንዳንዱ የግለሰብ የተለጣጠፉ የቀደሙ ቤቶች፣ አንዳንዴም ገባ ብለን የምነካቸው ቤቶች አሉ። ግን አስተውላችሁ ከሆነ የመንግስት ቤቶች የብልጽግና እዚህ ያለው እዚህ 4 ኪሎ ያለው ፎቅ የስካይላይት ሆቴል የመንግስት የሚባል ቤትም አልተውንም። የመንግስት የለም፣ የግል የለም፣ የኦሮሞ የለም፣ የአማራ የለም፣ እስላም የለም፣ ክርስቲያን የለም፣ የሁሉ ነው። የሚሰራውም ለሁሉ ነው። እኔ አንድ ነገር ማረጋግጥላችሁ የዛሬ 6 ወር 7 ወር አሁን ያፈረስናቸው ቤቶችና አካባቢዎች በሙሉ በጣም በተሻለ ሰርተን እንጨርሳለን። ዓላማው ግን ቢያንስ ልጆቻችን እኛ የነበርንበት የቆሸሸ ህይወት አይድገሙት። በፎቅ በአስፋልት ምናምን ምክንያት ነው እኮ የተሰደደ ሰው እያለቀ ያለው። ስራ ብቻ እኮ አይደለም። ለማሳመር ለመስራት ሲሞከር መተባበር ጥሩ ነው። ይሄ ሙስሊም የሚመለከት ጉዳይ ሆኖ ሳይሆን አጠቃላይ ብዙ ሰው ስራ ሲጀመር እንቅፋት ነው። ስም ያወጣል፣ ይናገራል፣ ክፉ ይናገራል። እንደሱ ጥሩ አይደለም። እንስራና እንቀይር ሀገራችንን። የሚቀየር ሀገር ስላለን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ያየነው እኛ ፋብላችኋል። ይሄ ጥሩ ንያ ነው፣ ጥሩ ምኞት ነው። መጀመሪያ እስቲ እንስራው። መስራት እኮ አልቻልንም። መጀመሪያ እንስራውና እናሳይ። አንድ ቦታ ከቢሮ ግቢ ከግቢ ከተማላልን እየሰራን እየተማርን ያው ገንዘቡም ዕውቀቱም ውስን ስለሆነ ሁሉ ጋር መድረስ ስለማይቻል እዚህ የጀመርነው እንዲሳካ በዱዓም በገንዘባችሁም በሐሳብም ማገዝ አለባችሁ። ዝም ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ፣ ዝም ብሎ የሚያጥላሉ ሰዎች አሉ። እኛ እንተወው። ስለሚነገር ምን ተወው ነገር የለም። ሰርተን ነው የምናሳየው። ግን ቢያንስ ህዝቡ የሚሰራው ለልጆቹ እንደሆነ አስቦ ተባባሪ መሆን አለበት። በዚህ አጋጣሚ በተለይ ሼህ ሀጂን እና ወጣቶቹን በጣም በትህትና ለለመናችሁ የምፈልገው ነገር የጫት ጉዳይ ነው። እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ልክ እስላም ሲባል ጫት መለያው እንደሆነ ነገር ተደርጎ የሚሳለው ስዕል በጣም መጥፎ ነው። በጣም መጥፎ ነው። ልጆቻችን እየጨረሰን ያለው ጫት ጥርሳቸውን፣ ፊታቸውን፣ ደማቸውን መጥቶ እየጨረሰን ያለው። ተማር ጫት፣ የሆነ ስራ ጫት፣ ለማንኛውም እንቅስቃሴ ጫት ልክ እንደ መኪና እንደ ነዳጅ የሚያስብ ትውልድ ይሄ እናንተ የምታስቡትን ሀገር መሸከም አይችልም። በአንድ ቀን አናጠፋውም። ይሄ ነገር ልምምዱ የቆየ ስለሆነ ግን አስቡበት። አንደኛ እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም።
ረመዳንና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ሰው ዝም ብሎ ከእራት እስከ ሱር ካልቃመ ያልጾመ እየመሰለው እንደሱ ትክክል አይደለምና ቢታሰብበት ቢመከርበት ጥሩ ነው። እየጎዳ ነው። በተለይ አንዳንዱ አካባቢ በጣም ችግር ነው እና እናንተን እርዳታ በዚህ ጉዳይ እንፈልጋለን። ሰላም በሚመለከት በመጀመሪያ ሼህ ሀጂ የጀመሩት የአፋርና የሶማሌ በጣም አስደሳች ስራ ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ረመዳን ሳያልቅ ይሳካሉታል ብዬ አስባለሁ። በእኛ በኩል ማንኛውም የሚያስፈልግ ድጋፍ ካለ ከርሶ ጎን ነን። ምንፈልገው በሶማሌና በአፋር በሁለት ወንድማማች መካከል አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር። ሰላም በሚመለከት ሙስሊሙ ሚስ ማድረግ የሌለበት መዘንጋት የሌለበት ነገር ግን ያለ ይመስለኛል። ካልተሳሳትኩኝ ሱረቱል ረህማ ላይ ይመስለኛል ስለ ሁለቱ ባህሮች ስለሚጣፍጠውና ስለ ጨው ውሃ ስላለው ግርዶሽ የሚያነሳው ሐሳብ ባህር በራሱ ኢንዲያን ኦሽን እና አትላንቲክ ኦሽን ስታገናኙት አሁን የትም ቦታ ብታገናኙት ኬፕ ታውን ጋር መልኩ ይለያያል፣ አይቀላቀልም። ጨለማና ብርሃን ይተዋወቃሉ እንጂ አብረው አይኖሩም። ተከባብረው ነው አንዱ ለአንዱ ቦታ እየለቀቀ። ሰላም ክፋትና ደግነትን እናስማማ፣ እውነትና ውሸትን እናስማማና አብረን ኑር ቢባል የሚቻል አይመስለኝም። ይሄ መጨረሻው ጊዜ የውመል ቂያማ ላይ የሚለየው ቅድም ሀጂ እንዳሉት የሚለየው ቦታውን የሚይዘው እንጂ አሁን በመድር ላይ ያለን ማስታረቅ የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ። አሁንም በእኛ ሰላም የምትችሉትን ሁሉ ሞክሩ። እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው። እንዳላችሁት እስላም የሰላም እምነት ነው፣ በሰላም የሚያምን ነው። በሰላም ላይ መስራት አለብን ያላችሁት ትክክል ነው። የእናንተን ድጋፍ እንፈልጋለን። እኛ ሁሌም ለሰላም በራችን ክፍት ነው። ለፕሮቴስታንት አባቶች እንደነገርኩት ይሄ መንግስት የእስላም መንግስት አይደለም፣ የጴንጤ አይደለም፣ የኦርቶዶክስ አይደለም። ሁሉ የራሱ ሊያደርገው ይሰቃያል። ግን ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ሁሉም ሰው እንደ ብቃቱ ሊመደብ ይችላል። የሚቀሩ ጉዳዮች ደግሞ አሉ። እሱ ደግሞ ሰብር ይፈልጋል። በአንድ ጊዜ ሊቀየር አይችልም። ዶላር በሚመለከት ከሐጅ ጋር ተያይዞ ያው በእርግጠኝነት መነግራችሁ ሐጅ ላይ ሁለት ነገር አለ። አንደኛ ቁጥር በጣም ጨምረናል ከምን ጊዜም በላይ። ሁለተኛ ሳዑዲ ለኢትዮጵያ ሐጅና ዑምራ የሚሄዱ ሰዎች ያላቸው አቀባበል በድሮ ልክ አይደለም። በጣም ተሻሽሏል። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ብዙ ጊዜ ስለምንነጋገርበት ከነሱ ጋር የዶላሩ ጉዳይ በሐጅ የሚያስፈልገንን ክብር ለማግኘት በመንፈልገው ቁጥር ለመሄድ መፍትሄው አንድ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ መበልጸግ አለባት። ሌላ መፍትሄ የለውም። ደሃ ሆኖ ዝም ብሎ መጨቃጨቅ አይቻልም። እስከዛስ ወሐጁል በይት መን ኢስተጣዐ ኢለይሂ ሰቢላ ነው ነገርየው። ከሌለ ተጣጥፎ መቀመጥ ነው ማለት። ዶላር ከሌለ እንደሱ ነው። ደግሞ በጣም እኔ ከአምስቱ ዋጅቦች ሁሉ በጣም የሚገርሙኝ አምስተኛው ነው። ዶላር ከሌለ ወደ መጀመሪያው ሂጅራ ወደተደረገበት መቆየት ነው ማለት ነው። ግን መፍትሄው መበልጸግ ነው። ሀብት ስናመጣ እዛም ክብር አለ። 40 ሺህ 50 ሺህ ብዙ አጀንዳ አይሆንም። ዶላርም አጀንዳ። እስከዛ ድረስ ትንሽ እንቸገራለን። ለመድኃኒት እንቸገራለን፣ መኪና ማስገባት እንቸገራለን፣ ለግንባታ እንቸገራለን። የዛ ችግር አካል ነው። ሙስሊም የኢትዮጵያን ችግር የሚጋራ ስለሆነ በዛ ቢወሰድ ደግሞ ጥሩ ኤክስኪውዝ እኮ ነው። መን ኢስተጣዐ ኢለይሂ ሰቢላ የምትለዋም በጣም አስፈላጊ ናት። እሷን መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ጥንታዊ ቦታዎች ቢታዩ ተባለው እውነት ነው። በጣም ብዙ ቦታ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። የተወሰኑ የጀመርናቸው አሉ። አቅም እየመጣ ሲሄድ ይቀጥላል። ያስፈልጋል፣ ይቀጥላል። ግን ብዙ ቦታዎች አሉ።
ብዙ የሚያስደንቁ ቦታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። በዓለም ላይ ለማየት ብርቅ የሆኑ ቦታዎች እያሉ ተረስተዋል። እነሱ ቀስ ቀስ እያል አቅም በፈቀደ መጠን እንሰራለን። እናንተም ስሩበት። ግብር ፍትሃዊነት ችግር አለ የተባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ግብር የለም። ባጭሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ግብር አለ ብላችሁ እንዳታስቡ። እኛ ግብር የምንሰበስበው 6-7% ነው ከጂዲፒያችን። እዚህ ኬንያ የምንሰበስበው 15% ነው። ከግማሽ በታች ነው የምንሰበስበው። ደቡብ አፍሪካ 24% ነው። ሞሮኮ 32% ነው። አፍሪካ ውስጥ ግብር የማይሰበስብ መንግስት ካለ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ግብር አይሰበስብም፣ ችግር አለ ማየት ያስፈልጋል። የተለየ እንትን ያለ አይመስለኝም። ሌብነት ይኖር ይችላል፣ የተለየ ግን አይመስለኝም። ግለሰቦች ሌባ ለመሆን ፈልገው የሚያደርጓቸው ጫዋታዎች ካሉ መፈተሽ ነው። እንደ ስርዓት ግን ብዙ ብድር ላይ የተነሳ ጉዳይ አለ። እሱን አመድ ያነሳቸውን ጉዳዮች እንነጋገራለን ከናሽናል ባንክ ጋር ምን እንደሆኑ በደንብ ማየት ስለሚያስፈልግ። ጫት ከሐረርጌ ኮንትሮባንድ የተባለው ጉዳይ መፍትሄ እየተፈለገበት ነው ያለው። ለውጥም አለ፣ በዛ ይቀጥላል። የጎንደር ውሃ ችግር እውነት ነው። እስከ ሰላሙ ጊዜ ድረስ ግድቡ ስላላለቀ 2 ጉድጓድ እየቆፈር ነበር። አሁን ሰላሙ ሲረጋጋ ለጊዜው ጉድጓድ እንቆፍራለን፣ በዘላቂነት ደግሞ ግድቡን እንጨርሳለን። አፋር አርብቶ አደርና እርሻ እና የድንበር ገበያ ከጅቡቲ ጋር የተባለው አፋር ሀብታም ነው። ራበኝ አለ ማለት ጥሩ ነገር ነው። መሬት ሳያርሱ ማደርም ልክ እንደ ራበኝ መጠየፍ አለበት። አፋር መቀለብ አለበት ኢትዮጵያን። ውሃ አለው፣ መሬት አለው። ወደዛ ነው መወሰድ ያለበት። ጀምረናል። አግዙ። እርሻው መስፋት አለበት። እርሻው ከሰፋ ከብቶቹ ምግብ አላቸው ማለት ነው። ግድብ ላይ በጣም ብዙ ነው የተሰራ ያለው። ባይዘው ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ ካናል ስራ የተሰራ ነው አፋር ክልል። ከአፍሪካ እና ሌሎች ሀገራት ፍርርም ጋር ተያይዞ ለሀገር ፋይዳ የሌላቸው አንቀጾች ስላሉ የቤኒሻንጉል ወንድሜ ያነሱት ሐሳብ ብዙ ሲወራ ሰማለሁ። ለኢትዮጵያ የማይፈይድ አንቀጽ ካለው ኢትዮጵያ ላይ አይፈጸምም ማለት ነው ባጭሩ። ብዙ መሰቃየት አያስፈልግም። አንደኛ ኢትዮጵያ ሌላ ሀገር የምትፈራረማቸው ማንኛውም ስምምነቶች ህግ የሚሆኑት ወደ ፓርላማ ሄደው ራቲፋይ ሲደረጉ ብቻ ነው። የኢትዮጵያን ኖርም፣ የኢትዮጵያን ቫልዩ፣ የኢትዮጵያን ሴት የሚሸራርፍ ነገር የሚያደርግ መንግስት ያለ አይመስለኝም እና ብዙ መሰቃየት አያስፈልግም። በሱ ብዙ አትጨነቁ ማለት ነው። Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina sinin jenna. Linkii isaa komentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.